Ustaz Meesin sagantaa beeksisaa namni illee seenaa jira nama 1,400 gahee jira. Sagantaa beeksisaa isin haa eeganii hanga 2,000 guututti hin eegdanii. Umar koni qabu namni tokko illee hin seenu inshallah nuti guddaan uummanni eegaa taarafee yoo rafanillee inshallah ganama qaban jenneetuma yaanna. Irra guddaan daawwattoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan fagoo jirtanii fi dhihoo jirtan hundinuu bakka jirtanii rabbiin isin waliin haa jiraatu jechaadha. Akkuma agartanitti egaa akkasumatti yeroo takka obsame. خير إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوني خينيا خنفقو في دي هو جرتن هندي خيسنو بك جرتني يا رب سبحانه وتعالى إسن رها جالة يجانا أران تنقا بطلوان وبليس خينيا نصري بيجي إسراتي قبي أدى سغنتا أدى تنمو راني مدن جنة أبدنو يانو ربي سبحانه وتعالى الرجودان هجيتنا خيستي ربي جالتشي سورة ربي أكمل نور جمد جنة أبدي كمنا إسن اللي ربي نخرطا خيستو جا أبليان خيسدين خنافلي ربي كخرطان أكسما أرانتنا سجنتان إمتون هاوي سني جوار محمد إسيك أبني جرا سجنتا إمتوتي سينو دمنا namni baay'inaan irratti argamee waan kanarraa akka qooda fudhatu antum shuhadaa'ullahi fil ard isin ragoowwan rabbiiti ragoolee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii tana keessatti isin godhateerraa waan taataniif addunyattis ragaa akka baataniif akhirattis akka ragaa baataniif obboleetii teenya guyyaa arraan tanaa gara gartee maatii miseensa gartee keessan tahuudhaaf miseensa gartee nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahuudhaaf battalumaan asirratti baallamannee argamnee jirra. Meegaa gara obboleetii teenyaa achi dabra hawwi sanyii Jawaar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawwiigaa islaamummaan tuni dirqiidhaan namni tokko amantii islaamatti seenuu hin qabu. Namni tokko hubatee qoratee baratee xiinxalee sammuu qulqulluu irratti osoo namni isa hin dirqine tahuu qaba. Fedhii isaatiin waan kana itti amanee keessi isaa fudhatuudha qaba. Wanni si gaafachuu barbaadu namni amantii islaamaa tana qabadhu islaamewi je'ee qawwee sitti qabee takkaa si dirqee islaamuu qabda je'ee si dirqe jira. Kuni fedhii kiyya amantii kana fedhii kootiin keessa galee itti amanee rabbiin tokkichoota jira itti amanee fedhii kiyyaan islaama ta'ee jira malee namni natti mee namni na kadhatee namni na barsiisee osoo hin taane fedhii kiyyaa itti gammadee itti seenee jira. Maashaallah maashaallah Allahumma baarik wazid. Waan hedduu nama gammachiisaati. Maaliif akkana jenna seete yoo arraan tana namni si dirqee yoon islaamoyne takka siin ajjeesa takka wayin si godhe yoo jee namni sodaachise boor yoo sodaa san jalaa baatee bakka gartee nagiyaa dheexee amantii kana keessaa bahuutu nama mudataa jechuudha. Kanaafuu yoo keessi keetti amanee qalbiin ta'e islaamummaa jechuun duraan dursee keessi onnee teetii waan kana gartee fudhatuudha amanuudha. Arrabaanaatis ragaa bahuudha hojiidhaanis mirkaneessuudha. Isintu waa sadiittidha. Onnee lapheete arraba hojii qaamaati. Kanaafuu mee wanni itti kaasee jira islaamummaa tana qabachuudhaaf maaltu si gammachiise islaamummaarraa maaltu si hawwisiise maaltu islaamummaa tanatti fedhiin sitti argamtetu maali islaamummaarraa ati gartee akka malee feetu akka malee jaalattu. Ani jalqabuma kaasee qaatiin eegalee biyyattillee safara koollee ijoollee gwaaddanyaa hedduu qabu jedhee musliimaa
amantaa musliimaa hedduun jira durumarraa kaasee. Haa ta'u malee garuu yeroo hundumaa keessa koo jira gammachuu hin qaba lapheen kun yeroo hundumaa achuma jira amantaa kana bira rabbii tokkichatu jira sanumatti amanuun immoo keessa keeyyamu gammachuu qaba jechuudha. Kanaaf akkan itti gammadee akkan itti amanu immoo yeroo hundumaa durarraa kaasee keessa kiyya wanna jiruu fi itti milkaa'ee jira jechuudha amma. ما شاء الله اللهم بارك وزد هدو نتتولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا حديثة قرتي بريدة خيستي نقبا سنتي إرقام ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالجأني الإسلام تهدم ما قبلها دي رسول صلى الله عليه وسلم قافتوكو نمني عمري جأمو رسول ربي نمني خون أكملي أمنتي إسلامتي دولاتوري نمني عمري جأمو خوني عمرو بن العاص قافتوكو فلما جعل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قافتوكو قرتين نمني خوني إرقما ربي تلوفي يا رسول ربي قلبي تيو تهتيتنا خيستي جاللتي فإن إسلام ما نت أرقمتي جرتي إسلامو فداتي duraan diina ture nama gartee amantii islaamaa kanarratti gartee rorrisaa ture jibbaa qabaataa ture boodarra gaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qalbii isaa tana gartee amantii tana fedhii jaalala amantii tana keessatti uumuudhaan rasuula rabbii dhufee yaa rasuula rabbii je'een ergamaa rabbiitiin rabbiin qalbii tiyya tana keessatti gartee islaamummaadhanatti mul'isee jira kanaafuu je'een فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك هركي مرقاكي كان نابني جين إرقام ربيتين أكس يوجرون مالي في رسول ربي جلادي دي مالي في جين برواني هركي كان نابل إسيس جوف جين عمري خوني أكا ربين شبوتي يتهد أما درا جبا في أكا سمتي قرتي أولا عن إسلام مرتي أوفاتوري ركون عن إسنين رتي جيسيساتوري سن akka araaram argadhuufin ballama siiseenuudhaaf ulaagaa waan naaf araarama godhuu saniifin islaamoo jiraate akkana jennaan sa'amaa calimta jeen ati hin beene hijeen anna al-islaama yahdimu maa qablah والحجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم يا عمرو العاص هاتهم بين جين إسلامummaan tuni waan islaamummaa dura hojjetame dubbatame waan amantii islaamummaa dura ati hojjette dubbatte balleessite yoo jiraat rabbiin sirraa akka haqu hin beene jeen wanni san dura dabarte hundinuu sirraa rabbiin haqa jeeni daqiiqa takka illee turuu hin qabnu kanaafuu wanni dila irraa dabarte gaarii taatus rabbii bira si jirti yoo hamtuu taatees guyyaa irraa kanarraa akka nama gartee haati arraan tana si deesseetti yani sawfa tarji'ina ka yawmi waladatki ummiki akka haatiti arra si deesseetti qulqulluu rabbi godhee si deebisuuf deema abdii qabna rabbirraa wanni gaa amantii islaamaa tana itti seenaniin isiin tuni jechuma lamaa fi sadii nasri eessa kuttee hawwin أستاذ هاوي جولة ميسنجران بيكا تبل بلا جولة تبل بلا أيوة ندي بتني أي نيسن اتفاق واني بيكمون كابو رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانتي إسلام ما درد لجمع هندنو ربنا ما إيسا رسول صلى الله عليه وسلم خنافوغا هاوي إسين إسلام ما واني تسينانين توني gaara ol bahuudhaa miti arrabumaa fi onneedhaan hojiidhaan mirkaneessuu qofa na jalaa jetta eegas booda sakandii sanirraa gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obboleetii teenya si godheetiin abdii qaba ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu أن محمدا عبده ورسوله أني رقام بها جتا نين دقومسا
Niin dhugomsa. Niin beeka. Niin beeka. Gabbaramaan. Gabbaramaan. Haqaa. Haqaa. Kan gabbaramuu. Kan gabbaramu. Haqa godhatu. Haqa godhatu. Allaha tokko qofa. Allaha tokko qofa. Ani ragaan baha. Ani ragaan baha. Niin beeka. Niin beeka. Ittiin amana. Ittiin amana. Niin dhugoomsa. Niin dhugomsa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabiyyi Rabbii tahuu. Nabiyyi Rabbii ta'uu. Ergamaa boodaa Ergamaa. mahayyii tahuu. Ergamaa booda maajjim ta'uu. Karraa mahayyii tahuu isaa jechuudha. Karramaayyii ta'uu isaa. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Akkasuma Akkasuma Nabi Ciisaan Nabi Isaan ergamaa Rabbii. ergamaa Rabbii. Nabiyyi Rabbii. Nabiyyi Rabbii. Gabricha Rabbii. Gabricha Rabbii. Tahuu ragaan baha. Ta'uu ragaan baha. Jannatni ni jirti jechuun hin dhugoomsa. Jannatni ni jirti jechuun hin dhugomsa. Azaabninis ni jirti jechuun hin dhugoomsa. Azaabni hin dhugomsa. Azaabni qixaatni azaabninis ni jira Rabbii bira jechuun hin dhugoomsa. Ni hin dhugomsa. بارك الله فيك يا ربي سرها جالتو ربي سبات سيها خنو سكندي تنرى جلق أبدي ركونتي غمچونتي بلونتي حالي آتي سيمودت غارين بلون ركون تيكون قدون هندينو مرمى نما لا إله إلا الله محمد رسول الله جي قبار جرتي وبليتي هذا انتلا أمتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكا هقنا أكا درباء تقولتي مسين نبي محمد هندافو ماتي إسانيتي بقى ماتي مسينسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تاته بقى ربين تنانسي فده بقى ربين سنجالته إسنتني نمني بربادي فوسونتان ربي تونا ما فده ربي تونا ما فخنا نمني ستي هاسوي فوسونتان أنين كنكي كيسي إسا ربي برا يوسف أتشيسي ملي وانمني تقولين وانا مفرشي سومتي بقى جمدة بقى جمدة آمين. بقى تينيتاتي بقى ربي آمين. سبحانه وتعالى ما تيكين يسيبودين سنجاء لها لغا آمين. كمان سنجاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم آتي أرانتنا أكنما هاتي قويا أرانتنا إسي دي سيتي دوا رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني شهادة قبتي غرا أمنتي إسلاما سيني ربي حق أن غبر ما تقوف غبرو جل كبجا چبون إسا دلين إسا ونك إسلام ما درو حجتمي أصول لي دقوقرا نمال لي أجيست إسلام ما درتي قويا أران تنرى جل كبي چبو في دقوقرا في ركون سنهندنو ربي سرا حق إجرا ربي را أبدنا إسلام من تنك أبدي بقى ربي سفلته ربي سبحانه وتعالى خيري تنا أبليان كن يهندا في اللي هاجالة جنة وانجت يوك أباتي لهادو هاويتين Hedduu galatoomaa baay'ee gammadeen jira. Hedduu naaf galatoomaa jechuu barbaada. daawwattoonni keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti isinillee baga gammaddan obboleettiin teenya tun dirqama namni muslimaa jiheen walirraa qabu nurraa qabdi jiraattus addunyaa tanarratti rakkattus gammadduus waa hunda keessatti isii waliin
qoodannee fudhachuun dirqama. Kaleessaas obbolummaa Oromummaa nurraa qabdi, obbolummaa nafaa nurraa qabdi, obbolummaa lafaa nurraa qabdi, obbolummaa lafee nurraa qabdi. Arrammoo obbolummaa guutuu hundaaftuu nurraa qabdi. Obbolummaa lammummaa nurraa qabdi, obbolummaa islaamummaa nurraa qabdi, obbolummaa namummaa nurraa qabdi, obbolummaa oromummaa illee nurraa qabdi. Gara hundaanuu obboleettii teenya gar tokkoon illee hir'ina tokkollee kan qabne guuttattee jirti obboleettiin teenya. Warri keessattuu naannawa isii jirtan waan gaa obboleessi tokko obboleessarraa qabu, obboleettiin obboleessarraa qabu akka waan namni tokko gartee haala itti wal simatu bifa bareedaan simattanii maxxanfattanii obboleettii teessan ifitti dhiheessitanii waan gartee kabajaa isittillee ulfinaa fi guddina hamilee isiitillee cimsu akka gootan abdiin qaba. Nutilleen gara keenyaan warri Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan hamilee isii baga gammadde jechuudhaan akka nuuf eedan hawwiitoo wanniin siidhaamutu jira dubaas keessatti. Kaleessa gaafa biyya teetiif, lafa teetiif, saba keetiif qabsaawaa turtee gootittii teenya, hayyittii teenya, jabduu teenya je'ee gariin si faarsuu ture yoo yaadattee jiraatte. Yaa sirriidhaan. Arra islaamoitee jirti jechuu yoo dhagee haasidni namni waanyu namni badaan namaa kakaleessa hayyuu sin jedhu arraan tana gartee wallaaltu sin jechuu mala. Kakaleessa gartee gootittii teenya sin jedhu arraan tana gartee lugna sin jechuu mala. Kakaleessa jabaadha sin jedhu arraan tana laaftuudha sin jechuu mala. Kuni hamilee sin cabsin. Kuni nama hedduutu sudura islaame. Nama hedduutu gaafa inni islaamummaa hin qabatin dura jeyna ja'aniin, hayyuu ja'aniin, beekaa ja'aniin, maal arjaa ja'aniin. Gaafa inni shahaadaa qabatee islaamummatti seene maqaa san hunda isa xureessuudhaaf. Tuni gartee namni kun kaleessa hayyuu ta'e kun kijibaadha ja'anii kijiba irratti oofan. Arraan tana takka dhiirsaaf jecha gartee gurbaa tokko jaalatteeti shahaadaa qabattee ja'anii olallee hedduun sirratti banamuuf deemu. Rabbiin olala sanirra sirraa qabu yoo banameellee kuni si duratti ummata hedduuratti baname. Dubartiin islaamaa zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam Xalhaan ni yaadattan. Xalhaa jaaniin Ummu Sulaym dhufeeti inni kun nama amantii islaamaa qabaachaan turre. Sitti akkana heerumtuun barbaada, si fuudhuun barbaadaa jeen. Jannaan maal jetteen ani gartee amantiin koo islaamaa sitti heerumuu hin danda'uu jetteen. Maal jeebeeta? Yoo ati islaama taatee shahaadaa qabatte mahariin keenya inumaa islaamummaa sani garte. Namtichi gartee sahaabaan Xalhaa jedhamu suni shahaadaa qabatee isiis jaalatee amantii islaamaatis jaalatee islaamawee isillee mahriin guyyaa sanii ka isiin godhatte. Akramu mahriin jaan garte. Irra caalaan, irra guddaan, irra arjummaan, irra qabeenyi guddaan mahriin guyyaa sanii islaamummaa isaati jedhanii warri gartee seenaa barreessu. Akkasitti dubbatanii osoo arraan tana nama tokko jaalattee islaamoyte ulfina ni faarfama malee cubbuudhaa miti. Waan rabbii biratti sadarkaasii kannu malee xiqqeenyaa miti. Osoo arraan tana ati islaamummaa qabaachuu baatte kiristaana taateetu nama tokko hagartee islaamaa tokko walitti illee heerumuu dandeessa. Garuu ati islaamummaa fakkeenyaaf hin baana islaamummaa tana heerumatti illee osoo hin barbaadin haajaa heerumatti osoo hin ta'in qulqulluma ani rabbumaafin islaamoo jettee islaamummaa filattee qabachuun kee kun nama boonsa. Hatta namni biraatillee yoo fakkeenyaaf arraan tana obboleettiin teenyatuun nama tokko jaalattuuf jecha shahaadaa qabatte yoo jaan wallaahi ulfina kabajaateeti. Waan ittiin rabbii biratti faarfamtu malee waan xiqqeenyaatiin miti jechuudha. Kanaafuu baga gammadde dubartiin kaleessaas islaamummaa keessatti bakka guddaa ol aanaa qabdi. Namni dura arraan tana amantii anaa fi ati arraan tana qabannee irraa wal dubbachaa jiru tan namni dura ergamaa nabi Muhammad booda alayhi salaatu wassalaam dubartiidha namni shahaadaa qabate.
خديجة جانين رضي الله عنها هذا مؤمن توتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني إرجما ربي تهو درد قومسي نبي ربي نمني فتك أبي أتي إرجما ربي تجي ست أمني دبرتي ردبا دبرتين خديجة جأمت سني رسول ربي أمنتي إسلاما إراك أبتي بلتي رسولات اللي جارتي أمنتي إسلامات اللي ولين جارتي دبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أرانتنا حركة إسان رتنما لكوشن قمنيت إسلامي خديجة رضي الله عنها إسي حركة نما لكوساغان أنسين جنتو إسلامي dubartiin qooda guddaa qabdi akka yeroo gari dubartiin amantii islaamaa keessatti cunqurfamtuudha jedhanii dubartiin akkana jedhanii dubartiin hayyuun qaruuteen amantiin islaamaa hadiisa gurguddaa nuti arraan tana hawaasa barsiisnu bakki irraa waraabame maddi isaa dubartii rasuula rabbiin sallallahu alayhi wasallam bultii qabaachaa Aishaan hayyuu qaruutee barsiistuu guddoo amantii islaamaa jechuudhaan beekamti. Kanaafu dubartiin haadha manaati, haadha ilma namaati, dubartiin intala, dubartiin haadha manaati, intala haboodha. Namni dubartiin jabeessite bakka hedduutti jabaadha duba. Jeeni ati gartuu kuni yoo inni gartee mana keessatti isin jeena goote malee alatti luina beek. Kanaafu Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam dubartii tana gartee maal jee ani jee Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam irra gartee jaalatamaa irra gartee filatamaa keessani jee Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jee mas irra filatamaa fi jaalataman irra caalaan keessan dhiirti nama dubartii isaatiif tole jee Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam yani khiyaarukum يعني إرى فلتمان إرى جبان نما إرى أخلاق نمني عملك أبو جامو نمني جينا جامو نمني بيكمسك أبو جامو نمني هيونا جامو نما دوبرتي إسا برتي خبجاكم نما دوبرتين إسا دوبا إسا تجمد إسا دوبا إسا فارسيتو وي جارسيخي يخاكناتمو وي كسيتمو جتة نما دوبرتي منا خيستي هقاني نما دوبرتي أفتوليتو على التليت ولا نمات nama dubartii ofii kabajeetu alatti illee kabajamaa namaati. Kanaafuu sadarkaan keessan amantii islaamatti waan laafaadhaan miti haadha manaati isin intala namaati akkasumatti cinaa addunyaati. Cinaa addunyaati isin. Addunyaan tun isiniin dhaabbatti cinaa teessaniin dhaabbatti. Osoo isin jiraachuu baattanii dhalootarraa dhalootatti Qur'aanaa fi hadiisni kun hin dabru. Eenyurraa dhalanna duba? Isin tunu dhale. Kanaafuu ulfaadhuu dhiyaadhuu warroottan si arrabsan amma duree jiraatan battalumaan atilleen dhiifama akka gootuuf maaliif amantii jaalalaati amantiin amantii araaramaati amantiin amantii waliif irra dabruuti ummanni si arrabse sunilleen ka'atilleen dogoggaran yoo xuyxe yoo jiraate ta'adra dura dabarte diliin takkalleen qalama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qulqulluudhaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si jijjiiree jira dilii warra gartee sitti cubbaa'ee dogoggoree akkana akkasi jee maqaa si balleeyse san inshallah atilleen dhiifama je'anii sin ja'a mee dhihaadhu gaa inshallah. Namoonni hedduun nattaaruu danda'u itti jiran hundaasuun kan darbeedha. Kan darbeera hundaafiyyuu dhiisee hin jira. Walii mul'isuu waama jiru. Inni anumaaf iyyuu ijoollee hundumaaf illee dhiisee hin jira kiyyatti. Galatoomaas illee hedduun akka galatoomaa. Galatoomii Hawwii sanyii Jawaar Mohammad. Maqaan kee akkanoo maqaan abbaa keetii kamsila Hawwii eenyuti? Maqaan kiyya Hawwii maqaan abbaa kiyya Jawaar miti kastiin bira Facebookii. Okay. Maal gaa Jawaar abbaa qeerrooti baga abbaa keetiin sin ja'a inshallah. Nasrii Anolee waan dubbattu qabda Zaaraa Oromoo waan dubbattu qabdanii dhaamsa hawaasa dabarsitan yoo qabaattan gara keessan isin dabarsa inshallah. Nasriin dubbatu. Hayyee galatooma dille jalqabarratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan yaa xiqqoo gammachuutu natti dhaga'ama waan ta'eef baay'ee illee haasa'uu hin danda'u. Garuu ergaa tokko dabarfatu barbaada as biratti ilmaan Oromoo hunda of sana kana dhageeffatan.
yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti kan baratame waa diiguu malee waa ijaaruun namoota hedduu biratti baay'ee salphata. Ilma namaa ta'ee namni kamiyyuu namni hin dogongorre hin jiru. Nama ammoo dogongorte jettanii namatti faraduun ardhas borus ni ulfaata. Ejjannoon kiyya kaleessaas an eebii namaa hin himu namaan dogongorte hin jedhu. Maaliif akka konkootittuu badii fuula rabbiititti irraa gaafatamu hedduu qaba. Waan boru miizaana irra dhaabame guyyaa qiyaamaa fuula rabbiititti itti sodaadhu itti saalfadhu hedduu qaba. Kanaaf ilma namaa irratti faraduun namatti ulfaata. Kanaaf nama irratti hin faradinaa. Nama wayii hin qeeqinaa jechuu osoo hin taane hin arrabsinaa. Jecha hamaa arraba keessan kan boru rabbiin ittiin isin qabu kanaan jecha hin taane namatti hin darbatinaa. Waa diiguun kaleessas arras borus faayidaa hin qabu. Kan waa fayyadu waa ijaaruudha. Kan waa fayyadu waa obsuudha. Sabri yoo taate rasuulli rabbiillee alayhi salaatu wassalaam haadha manaa isaaniillee waan hin taane jedhaniini Aishaa irrattillee ololli hedduun godhameetiin sabaranii bira darbanii jiran. Kanaaf namni ilmi namaa yoomillee waa namaan hin jedha. Jecha garuu namaan jedhataniif kaayyoo ofiirraa, ejjennoo ofiirraa duubatti deebi'uu hin barbaachisu. Kanaaf wanti isinii dhaamu ilmaan Oromoo hundaaf, kan Islaamaatiifillee, kan Kiristaanaatiifillee, amantiin kan dhuunfaati. Oromummaa walitti qabda. Mucayyoon kun amantii kana namni dhiibee dirqamaan isii seensisee hin jiru. Kanaaf guyyaa borullee sababa amantiitiin wal qabachiisee ajandaa biroo waan Oromummaa keenya irratti walitti nu buusu, waan Oromummaa keenya irratti wal qoqqooduu nutti fidu, filiis qabatanii nuttiin gadi hin bayinaa. Fedha ofiitiin seentee amantiin kan dhuunfaati. Oromummaa walitti qabnaa. Kaleessallee gaafa Oromummaa keenya wajjin jiraannee waliin nu ajjeesanii gaafa nu ajjeesanillee Oromummaa keenyaan nu ajjeesan malee qoqqoodanii nu ajjeesanii. Kanaaf mucayyoon fedha isheetiin amantiin kun naaf ta'a na baasa jettee waan fudhatteef ajandaa akka hin taane waan jedhu qaba. Xumura irratti ammoo wanti isiniif dhaamu ilmaan Oromoo hundaa. Keessattuu ijoolleen shamaraa dhiirri jabaa wayyoo bira hin jiraanne dhiironni tokko tokko ijoollee shamaraa eebii isaanii himaa yoo ka ittiin xiqqeessitan taate, yoo ittiin ka arrabsitan taate, yoo ka itti ofirraa qabdan taate raasatti hafuu danda'an badii isaanii saniin itti fufuu danda'an. Ilma namaa ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Dogongora san uleedhaan yookiin arrabaan nama hin sirreessan. Gorsaan teessisanii nama haasofsiisuudhaan. Jireenya namaa kan kaleessa dabre keessa seenanii borcuu waan hin deebisne wayii waliin raafamaa ooluu osoo hin taane qilleensa namni nama darbe yookiin ajandaa namni namaa gadi darbe waliin bubbisuu osoo hin taane ajandaa mataa ofii kaayatanii kan boruutiif itti fufuu barbaachisu. Namni waan barbaade jedhuu danda'a. Namni yoomillee namni maal naan jedha jedhu jireenya isaa keessatti galma gahee hin beeku. Rasuulli Rabbii gaafa diinal Islaam kana galmaan gahan osoo dildhuu gaaraa fuudhanii isaan irra gahayanii osoo biyya isaan itti dhalatanii ari'anii baasanii iyyuu diin kana galmaan gahanii har'a ummata biliyoona meeqa biraan gahan. Kanaaf namni kamiyyuu namni maal naan jedha, ibalu maal naan jedha, ibaliyyeen maal naan jedha jedhe yoo kan odeessu taate jireenya isaa keessatti galmallee gahuu hin danda'u waan hawwe sanallee argatuu hin danda'u. Namni kamiyyuu kan galma gahuu barbaadu ejjennoo of mataa ofii qabaatu qaba. Kaayyoo mataa ofii qabaatu qaba. Waan ta'uu barbaadu san of amansiisee deemuu qaba malee namni maal naan jedha inni maal naan jedha osoo jedhu taate Oromoon miliyoona 50tu jira. Oromoo miliyoona 50 wal faana gammachiisuu hin dandeessu. Waan gaarii yoo hojjette garuu Oromoon miliyoona 50 nusitti gammaduu danda'a. Kanaaf namni na argaadhaaf namni maal naan jedhaadhaaf jiraatu takkaa galma gahee hin beeku. Na argaa maal naan jedhanii dhiisaa uf ta'aa jiraadha. Uf ta'ee yoo jiraate namni namaa fi rabbi biraallee ni milkaa'a jedha. Hawwiidhaanillee hawwii baga rabbiin karaa jaalatamaa fi filatamaa kanatti si fidee baga gammaddee baga gammannee siin jechuu barbaada. Amiin amiin atillee hedduu galatoomii. Itti aansuudhaan uummata Oromoo bal'aafotti ergaan sii dhaabu. Amantii kana erga fudhattee amantii maqaadhaaf osoo hin taane mataadhaan qabatuu qabda. Irra gad dhaabatuu qabda. Har'a namni tokko yoo duubatti si jalaa deebi'e yookiin nama biraa of biraa dhabdu taate rabbii guddaa of biraa qabdu. Eenyullee osoo si waliin dhaabatuu baatee kophaa kan keetitti haftee isa ardii fi samaa'ii uume san isatu si wajjin jira. Kanaaf irkoo namarra hin kaayatin. Irkoon kan kee yoomillee taanaan amantii kana irratti lubbuun namaa duutu jirtudha. Namni har'aatee abdattee of biratti ilaaltooyi boru ammoo of biraa dhabuu dandeessi. Gaafa dhabde namni sun na bira hin jiru jettee amantii kanarraa duubatti deebi'uu hin qabdu. Rabbi qabda. Ka itti amantellee Rabbi. Ka borullee si kaasullee Rabbi. Ka kaleessallee si uumellee Rabbi. Kana waan ta'eef lubbuun namaa duutu jirtudha waan ta'eef nama wayii abdattee osoo hin taane
يوم اللي أبدين كان كي إركون كان كي ربي تأي دين الإسلام كان رت قريت أبتة بورفكين ينام أنا ما أفتوك أبدا جلا أنا اللي وروني كليس أنا عرب سال تورتن وروني نكيكا تورتن وروت أنت لا أمنتيسي ولم فكان مالي اللي جلا تورتن إسني في سيجرا أفوينا لله ربي بجت كليس اللي سنتنار اللي سنتنارو boruu illee isinitti naaru afoonaa illaa isin jedha ustaaza kiyya kabajamaa fi jaallatamaallee sagantaa kana asitti dhuftanii mucayyoo tana kaleessa illee keessaanillee da'awaa itti gootanii har'allee dhuftanii shahaadaa qabachiisanii nu waliin hirmaatu keessaniif duruu isinuu kabajamaadha nullee isin kabajjina ummanni oromoo illee isin kabajja yoomillee nuuf jiraadha umrii nuuf dheeradha isin jaaladha isin kabajjaa obboleettii tiyya zaaraadhaan illee galatoomi warroota as jala teettanii nu daawwataa turtanillee galatoomaa isin jedha ulfaadha. بارك الله فيك عدي زارا أتو نعم سكبدا اوكي دامسيتي يا جوابدو وان دبچو بربادو اسن دبتني تمرتني جستني دران درسي استاذه كينيا جالتا ما كبجما سغنتا كان رحماتو كيسني في غلتو ما استاذ ناظر استاذ قبسايا نمو تبايه دكسي فدو كيسا توكو هاوي غير امنتي كان دفو كيتف بايه غمدي زرا بغي غمديتس امين بقول ما سوات هنسن ناظر أستاذ زونتاني ناظر بوليسك يا ناصر وكأي كان كان زافة يا دما لجارب بجلته كان كي أمة الرب بتكون درك أما نمني جلته فموي جلني نمني نما هن جلته فني ربي نجلته فتجدني متين كان في نما وانغاري وجدته في يرباي فكين يتعجله فددا ناظر جافة أولو اللي باي ميديا كان أرتش لي واي كان نسكاسو هم بربادو هوي تنا أبته أصول إيرو تجريته مالكته نموني بيكا باية دينكسيفت عمري هي يبوتو أكام أكد دينكسيفت ده هندفنه نتاسسه نما دينكسيفتمو ربي جزاك جنة الفردوس سيادة بس وانت جنة التروينجرو كان الدنيا تكا وان باية قوته إشيء ناس أبته هرأس جافة شنجر آمنتي رتله واي آمنتي هويتي وللانشسه maybe نمون واحد دبتشو دنداني أما بودا هوي أما دورا جافة بالبلا ولين هاسفنو نشيداتك كجدي نشيدا أستاذ رايا yoo sabaram malee hin sabaram jettee yeroo hedduu akka hawwi jedhee waa'ee amantii irraa gaafatti dubbadhu akka amantii tana jaallattu naa himaa turtee jechuudha. Namoonni har'a waa adda addaatiif hiikkachuu danda'anii sababa naazirii fa'aa hawwiin kana taatee maal waan jedhu wanta boru duddubbee keenyaan dhufu hin beekamu. Kanaafi ustaazonni gaafa natti himanii hawwiina biratti arganii namoonni hedduun hawwiin akka amantii islaamaa fudhattu ustaaz naazir illee naan jedhanii jiranii abumaaz ustaazota hedduutu naan jedhan gaafatti gammachuudhaan irraa fudhachaa turte hawwiin amantii tana har'aa miti yookiin olola deemuuf yookiin naazirii fi miti dura jaallatti gabaabumatti ummanni kan beekuu qabdanii ammuma dura yeroo natu yeroo jala harkisaa ture malee akka isheen okeena jetteef sila turreerra ammaa miti qaata isheen kan musliima taatee jechuun namoonni yaada adda addaatiin hiikkachuu danda'a sababbiin isaa ummanni miidiyaa kun yaada ofii kana yaada namaa ofii isaatii bakka itti godhee bilcheessee as fida waan ta'eef gara biraatitti fuutanii asii hin deemina asirra fiddanii namni olola biraa gubbaan fidamuu hin danda'amu asirra darbee wanti baay'een dubbadhu hin jiru irra deebisee naazir ustaaz osoo hin taane naazir aannolee ati nama galataati galata guddaa qabdas wanta addunyaa kanarra hin jirre dalagdeerta jechuun ni danda'a maaliif jennaani ilaalcha yeroo ammaa namoonni namaa qabanii fi gaafa diinni hawwitti irratti duulu san osoo nama tokko ta'ee lafatti darbitee lixxee gaafa san akkasitti qabdee hamilee taatee fi har'a bakka kanaan ishee gahuu keetiif baay'ee si galateeffadha rabbi jazaa jeennatul firdawsiin siif haa deebisu hawwiin gara amantii kanaa dhufu baay'ee gammadee jira uummannis ni gammadaa fi rabbi amantii keenya irratti haa jabeessu sisaanas numa walumaan hunduma keenya iyyuu wanta fe'u jiraatu ustaazni haa dubbatanii asirra darbee dubbachuu hin danda'u. Ustaazi osoo gama keessanitti hin dhufin daqiiqa takkitti irra deddeebi'ee ijoollee Oromoo as jala jirtan. An gama kootiin guyyaa takka Oromoo Islaamaa fi Kiristaanaallee gargar baasee ilaalee hin beeku. Oromoon Oromoodha amantiin kan dhuunfaate akkuma reefu jedhe. Filiis maqaa Oromoo kabajamaatiin wanti isin gaafadhu ijoolleen Oromoo tokkummaa Oromootiif illee koomentii jalatti illee waan garaagaraa waan arguuf waa'ee kana ajandaa gootanii keessattuu yeroo diinni Oromoo amantiidhaan gargar qooduudhaaf maaliidhaaf deemutti waan kana ajandaa akka hin goone kabajaadhaan isin gaafadha. Ammas irra deddeebi'ee mucayyoon kun fedha isiitiin waan ta'eef fedha namaa ammoo namni nama daangeessuu hin danda'u kanuma amaanaa isiniin jedha ustaazii kiyya gara keessanitti hin deebi'a.
dhugumatti galatooma hundi keessanuu jecha hayyoota jecha akka dammatti mi'aawu dubbattanii dhugumatti rabbiin isinirraa haa jaalatu. Namoota akka keessanii kana biratti dubbatuun nama dhiba. Hundi keessanuu uumamaan rabbi waan isinii kanneen qaba rabbi isinirratti haa tiisu. Dhugumatti an baay'ee tokko isinii gammada ani hawwii osoo hatta gara amantii islaamaa hin dhufin dura akka nama tokkotti hojii isii dinqisiifachaa ture. Lammiidhaaf waan isiin hojjechaa turte. Gara gartee wanni tokko nasriinis wanni beekuu qabu zaaraanis wanni beekuu qabdu. Osoo addunyaan tun walii galtee har'aan tana hawwiin nasrii jecha islaamummaa qabatte yoo jettee humbaana wallahi waan faarfamaadha malee waan gartee jibbamaadha miti amantii islaamatti. Osoo har'a hawwiinuu fakkeenyaaf hin baana nasrii jaaladheetiin amantii isaallee waliin jaaladhe osoo jette wallahi rabbii biratti irra jaalatamaadha malee irra jibbamaa miti. Kanaafuu kun isin hin yaachisin nuti namaaf hin jiraannu. Namaaf namni Facebookii kana sumuunii takka sii baasee internet laayina kana naqadhu siin joon jiru. Kanaafuu nuti yoo shari'aan islaamaa waliin barsiistu oolala namaa si cimsa malee akkasin busne. Namni hundi si jaalatuun rakkoo qaba namni kana beeka. Namni hundi yoo na jaalatu jee namni rakkoo guddaa qaba. Kanaafuu duratti deemi namni si cimsa nama si arrabsus woomarraa baratta. Waan Facebook kanarraa baradhee keessaa akka Jawaar baanutti namoota gartee dhagaa nutti darban jee dhagaa san fuunee OMN hin jaarre jee mana jaarre jee gartee kunno dhagaa saniin islaamummaa jaarree jirraa jennaan nuti dhagaa gartee kaleessa isinii darbataa turan saniin alhamdulillah arra islaamummaa jaarree jirraa sigalaa miti ha'iyyu hanuma iyyu ati immoo hojii teetiin numa deemi ilaalla rabbi sirraa jaalatu ani rabbiin narraa gammadeemo rabbiin natti dallaneemo tanumarraa yaaddabati haasi arrabsu ofiifuu dadhabee dhiisa ofiifuu dadhabee maaliif akka Oromoon jettu siigalee beekaan gurra guddataa jetti wallaalaan afaan bal'ataa jetti Oromoon walii galaa miti nama wallaalaatu qaqsa nama irra laalina wallahi irra laalina namni waa beeku namni amantii islaamaa dhugaan hubatee jiru sakandii takka nama arrabsuuf yeroon qabu namni safuu Oromoo qabu sakandii takka nama arrabsuuf yeroon qabu sila yeroon harkaanu qabdu akkamitti diina ifirraa malatti goona akkam hidhamtoota keenya rakkoorraa itti baasna malee nuti kaayyoon teenya Oromoo irratti deebinee deebisaa kan osoo hin taane Oromoodhaaf gartee Oromoof dubbanna jettee Oromoof deebisaatiin deebisnu kanaafuu duratti deema hamileen cabinaa hawwiin inshallah kana ol amantee akka barattu abdiin qaba inumaa osoo hin turin yeroo gabaabaa keessatti illee cira isiitiif illee inshallah akkanuma afeertan abdiin qaba kuni waan takka waan na yaachisu illee qabu ittiin illee boonaa kana ittiin illee mataa gadi hin qabatina osoo cinni isiitu arra halkanuu osoo ta'e fakkeenyaaf osoo barbaadde kuni waan namaa gartee ulfinaa fi kabajaati malee waan osoo arraan tana hawwiin badii dalaguu barbaadde mana sagaggaanummaa dheexee farsoo dhuydee akka feete ta'uu dandeessi mirga qabdi namni isii dirquu danda'u hin jiru as islaamummaa tana namni isii dirqee hin jiru fedhii isiitiin osoo silaa nasriin isii dirqee sila osoo nasriin isii dirqee in islaamoitu namni dirqiidhaan amantii islaamaan fudhatu namni tokkolleen amantii tokko dirqiidhaan hin fudhatu kan hubadha fedhii isiitiin nasrii kana beekaan ture beekaa nasrii dura gaaf tokko gaafadhe abboo haalli kee kun haala gartee Oromummaa bareedaa sirraa mul'ata islaamummaa tanallee keessattiin arga akkam jette jennaan wallahi islaamummaan tun hedduu natti tolti itti yaadu jira naan jette anama nasriidhaa waliin beeku yeroo duraati faraan nasrii irra dubbisuu fi hawwiin isa duratti beekaa ture garuu laayina gubbaan jara kana wal beeyin haa ta'u osoo nasrii dhattuu hin dhufin fedhii fi amantii tanaaf bakka guddaa qabdi hawwiin dhugaan isin hima jaraan hin dhageera kuni waan ani keessa kiyyatti beeku yoogaa arraan tana isin kijiballee irratti ooftan fuula rabbitti xiqqaatan jechuudha kanaafuu obbaleetii teessan yoo arraan tana arrabsitan salaata amata meeqa salaatan akka isin irraa fudhattu beekaa hajjii amata meeqa gookatan akka isin irraa fudhattu beekaa sadaqaa isin kennattan mindaa isaa galata akka isin irraa fudhattu beekaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhe atadruuna mal muflisu jedhe nama waa hin qabne jechuun nama akkamii jechuun ni beeytanii ya rasuulli alaihi sahabaa isaatiin kannaan kana jennaan sahabaa maal jedhan
من لا درهم له ولا متاع له نما قوين قمنه نما ميشا منان قمنه نما مكينا هين قمنه نما دستي هين قمنه نما سيري هين قمنه نما واتك هين قمنه تو تباتا نمات هي سنمات يچو نما كسي تجانين صحابان رسول ربي نمني هي سيخ أكمي نما واتك هين قمنه جچون خ أكمي يغا فنان إسان نما مكينا قمنه ميشان قمنه جانين نما قوين رسول الله كسي متجين نما تباتا نما واتك هين قمنه جچون نما غرتي الربا إسات الرا نمني نجين أركتين خدوبرتي زنا هنقولين زنا قوتي جاء الرسول خغرتي إيرا زنا هنقولين زنا قوتي جاء الرسول رسول ربي صلى الله عليه وسلم رجاء نمني توكو زنا جزيه يقول أكل للمي في جبرين والكيسة سنتت نمني أفريو أغرتن لكي فدو خطر آمنتي إسلام خيتون إفرايقود نمني توكو إيرولين أبتف نمني توكو إيرولين مكيناي أبتف قبه فيسبوك خانو قبا نمني زنا قوتي نمانجا تربي خيسو رسولي نمني توكو يو غرتي رجالي نمت خبا يوتي موتوما توكو برتي نمني كون حدي إرتي قرودا رجا إجان إجي كفنج لقى فردو أكا للميفي سيقلامتي أكا للميفي غرتي جبرين والكيسة سينتوتي يو نما زنا قرو أغرتي كفسانو قباتين دباتو نما جالتو كيسان دبات كانافو نمني نما أربسيتو إفا ربسو جرتا نمني أبليتي تعرف إفرسو جرت نمني أبلي سيخ عرفسو جرت إفرسو إفنجرتو مالي نمني نمان الربسات إفتكي ساجر ربي سبحانه وتعالى إرانو ديني نيجر ربي أكمل إرانو سوداج سيجر خنافو والها خوجنو نمني سببا خيتين أمنتي هاسين ومالي عملك أوري خيتين نما أمنتي إسلام الرحيم بكتشيسين كألا إتناكو ديسيدي خيسة جروهم بكتشيسين أندام سنان كبوهان خيسة تنتي أمني مسلمة ربي خينيا سودان ركو تبوت هنيرا هاركنو تبونا ما آتي ربي دامت تيا أنو تيا فران بيو أمني سلافة أمال جان أصو تبوت يلكا ويجي أصو لبوت يا أسديبئك أرد قلقالي تبوت يا أصو لكاوي إنش تبوت ياتي نمني نتنكلاوجي نمني خنا مقدانا مشيخاتي خاكنا جوبي osoo silaa cubbuu namaa dhiiseetuma cubbumatiyya osoo qoradhe cubbumatiyya tana osoo olii fi gad qabee laale innaa cubbuun tiyya guddina isii cincaa isiitiif namni natti hin dhiyaatu jechuudha. ليس العيب أن نخطأ ولكن العيب استمرار على الخطأ نمني يرو درا دغغرون بدي دامتي بدي سن ايغا بدي بيتي تديبوت دغغرو بلينكي والها قسن والها خبجنو والها هم بيتو وان بورو نمني كنته من بيت نما خنا أبارتي نما خنا وني لا ربي خيسان سودادا جرخين ربي سودادا خنافو هواسني خنفقو جرتن خن إيو جرتن وبليان خيا خنا ناسي مدى كيستو هاوي هميني إسينا إيغا غرا برباچي ساتين كبرا رابطن جادانيس قبينيانيس وان برباچي ساتين ركون إسي ركوتين خنا بود غمچون إسي غمچوتين خنا بود ويلكم جناني مرحبا بك نما غرتي اوبليان بليونا توكو في تقا سدي جچو رجاني نتي بليونا لما وغوني ارانتنا اوبليان كامدورا دوانيس كان جيرانيس كان غنا دفانيس كان شهادتين رتي غرتي ارغموفتان اوبليان كيتي اوبليان كينيا كان غرتي امنتي دان ادا كان كريستيانا اوبلوما نموما ولتقامنا obbolummaa sabummaa walitti qabna obbolummaa biyyaa walitti qabna obbolummaa lafaa fi lafeetti walitti qabna arraan tana hawwiin kiristaanummaarraa islaamummatti dabalamuun obbolummaa teenya cimsiti malee walitti diinan gootu dhaamsa obboleeyyan kiyya kan kiristaanaatiif obbolummaa teenya cimsiti malee firummaa teenya cimsiti malee waan diinummaa nutii fi isin jidduu uumamiti du'a arraan tana obboleetiin teenya amantii islaamaa jaalattee hubattee barattee qabachuun isii isin boonsuu qaba kuni namooma qabaatu kuni oromoon gartee uumaman waa hubatee waa xinxalee waan isa baasu wanni nuti qabsaawaa jirruuf hubadha namni tokko mirga ofii waan ofii jaalate tokko namni isaa kabajuu danda'uu qaba mirga isaa mirga jechuun akkana jechuudha kan filatee kiristaana ta'e mirga isaati
kan isa gaafatu rabbi kan filate islaamate mirga isaati kan isa gaafatu kan isa mindeessu rabbi isaati nuti daanyaadhaa miti nuti xabaqaadhaa miti kan hubadha xabaqaa ta'uudhaaf nuti lubbuun teenya qofti nu gaha kanaafuu obboleetii teenya simadhaa galatooma Zaaraa Oromoo Nasrii Anoolee hawwii sanyii Jawaar Muhammad bakka jirtanitti nagee isinitti haa ta'u beekaa olallee hedduun isinitti banamuu danda'a kan diinaa kan mootummaa isinitti banamuu danda'a kuni duuba akka isin deebisin ammaan qophaa'a obboleettiin teenya kanaa ol amantii akka barattu kanaa ol hayyummaan isii akka dabalu kanaa ol jeenummaan isii akka dabalu kanaa ol arjummaan isii akka dabalu kanaa ol collummaan isii akka dabalu abdiin qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa sabachiisu rabbi subhaanahu wa ta'ala dhugaatan irraa duuba isin deebisin rabbi subhaanahu wa ta'ala fakkeenya guddaa si godhee obboleeyyan kiyya kan gartee amantii kana hubatiin sababaa keetiin hubatanii amantii kana jaalatanii kan gartee karaa kana rabbiin isaanin jaalatu rabbiin haa godhu rabbiin ilmi si haa barsiisu rabbi sodaa isaa si haa kennu rabbiin yaada muraada rabbi si haa guutu rabbiin cubbuu teenya hundaahu namni akka dhalatetti jiru nuti hundaafuu rabbi nuuf araaramu rabbi subhaanahu wa ta'ala sababaa arkhairii tanaatiin rabbi ija rahmataatiin nu millatee hojii tana yaa rabbi sumaaf jecha warra hojjettan warra gartee naaf jecha hojjechan jechuu rabbi nu godhee warra sababaa tanaan rahmata nu godhee hawaasa keenya kan hidhaa jiru Jawaar Muhammadin hangafee Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Hamzaa Booranaa hidhamtoota keenya guddarraa xiqqarraa ilaa guddatti akka rabbiin irraa nu baasu biyya teenya keessa nagee akka nu baasu wal tahuu walii galuu walii beekuu waliif gartee irra dabruu wal jaalatu rabbi nu jidduutti haa taasisu rabbi walii galtee nu argamsiisu rabbi mootummaa biyyaa tolu gabroota rabbii tolu dachii samii tolu haqaa bakka nu haa buusu rabbiin biyya teenya irratti haala bareedaadhaan akkanatti waa'ee amantii gaafii tokko malee sodaa tokko malee rakkoo takka malee wal barsiifatu nagiyaan amantii wal dura qabee wal dura gartee kuni akkana naf fakkaata dhugaan jirtu akkana jee wal dura qabu rabbi nu haa godhu biyya teenya san biyya gartee irraa jaalannurraa biyya alagaa jirra rabbiin biyya teenya nageenya godhee biyyattiis nageenya nu haa deebisu ulfaadha wayyooma galatooma nasriigaa waan barbaachisaa ta'e inshallah isin duuba jira hunda keessanuu Zaaraa atilleen hedduu galatoomi obboleetii tee tana amantiin isin daangeessuu baatee kaleessa kiristaana jettee arrabsuu baattee tuffachuu baattee jibbuu baattee obboleetii tiyya lafeetiyya nafatiyya qomootiyya jetteef qabdee asiin arraan tana gahuu keetiif galatoomi Zaaraa teenya akkasuma nasrii keenya atilleen obboleetiin teetuni lafeetiyya nafatiyya jette rabbi gaa maatii isin haa godhu rabbi laftumatti yeruma gabaabdutti gammachuu teessan nu haa dhageessisu إن شاء الله بحق ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قمتشو تيسنين وقمتشيسو قمتشو رت إسني هذا بلو إيمان رت إسني هذا بلو فكين ربين الدنيا ربي إسني هاقولو أكا أرجتي ملتا فقات لا خيري دانغرتي في خيري دان الفقات لا وان شري في سلقنا جامر ربي إسني هاتيسو تندبرتي هند ربي مؤررمو بارك الله فيكم obboleeyyan kiyyaan battaluma kan arrabsuus ani na eebbistanitti beeka faaruun teessan anaaf arraba bagana arrabsitan bagana eebbistan isiniin jaaladha bagana jiraattaniitu kan arrabsitan hidee bareedduudha rabbiin umrii fayyaa fi imaana isin haa kennu warra na arrabsuu fi asumaaniin du'aa isinii godha rabbiin nu qajeelchee waliin nu haa qajeelchu dhugaa nutti haa argamsiisu وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم يود امسر ما يقواچو باتن ان لين غير صلاه تي ان شاء الله Ayye ustaz bas golamnee jirra wanti dabalin jiru namoonni hedduun komentii jalatti maqaa jedhaa jirani waa'ee maqaa kanarratti ammoo wanti jechuu barbaadu maqaan isii kan uumama isii ka biraa ture waan ta'eef maqaa hawwii kana guyyama keessa moggaafattee maqaan hawwii ka jedhu kanaan islaamaafillee kiristaanaafillee ta'a maqaa hawwii jedhamu kana hedduu jaaladha osoo isaan nuuf taa'ee jedha sana qofa sana dhalatti golamnee gargar rakkoon hin jiru maqaa shari'a islaamaa keessatti jijjiiruun dirqama miti wanni beekuu qabu namni wanni hawaasa hubachiisuu qabnu osoo arraan tana obboleettiin teenya moonaaliizaa taate moonaaliizaa jennu takka ammoo xurunashiu haa jennuuni takka ammoo gartee ani amma fakkeenyaaf kaleessa kabbadan ture humaan qabu maqaadhaanii miti rabbiin jannataa fi azaaba sinaqu maqaadhaanii miti islaamummaan ta'e ka isin murteeytu rabbiin
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربين بفتي سنيني متخيس مدالو ربين قام جبين خيسن غردا فردا كلا ديما مغريسا أدي خناني متخيس مدال ربين وني اسم مدالون غسماني مت هجيتي سني في وان لب كيسا كيسة اسم يادات ترتن هجي كيتي في وني هجينتي هجتي في وان الرب خنا في أتك قلبي دان ياد سنين ربي سي مدالا يجو هجي ما هجته قلبي ساكس مال ياد مقام فدو تزرر اللي هاته فدو كبرت شاته فدو غرتي مولونا شاته فدو غرتي بدانش اللي هاته فدو بدادين اللي هاته ما تندي بنوتي مقام الجنة هجي دا مالك مقامي تبليسو خنافو وبليتين تاني مقا إشي تتولي مقا إشي غمچيس خان أمنتي دا ولين فاليسني زمان رسول عليه الصلاة والسلام انت لو بالراجاني نجرا بالراجتون كلنا ما جتشو كلنا ما يجتشو خنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يومك أنكي أمنتي دا ول فاليسي نيجي جيرا رسول الله عليه الصلاة والسلام بران زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام مقاسن الراها جيرو جي رسول الله جيرج ما يجتا مقاسن توتو اينو قفا كل ربي قفا كل بات علمنا ما دلاو دامتي كل دانا ما جتشون دندين انت لا كل سن يوجتي ربي نو ربي كل ما علمنا ما تيمتي خنافو مقا وان ربي دان ولدت نما بوسي يوجراتي نيجي جيرا هوي امنتي اسلام هويتي اورمما بلسما ايسي هويتي تولينا امتا خنا هويتي تكون ما أمتنا خان هويته مكان خنر أن تتولي سنجرو جرو مرجي فإن إشيتو تكابا جرا هوي كده برسين إن شاء الله. أوكي قلتوما مكان كجا باي بريرة نتفهم مكان كوانان هو نسنجرا باي. خلاص هوي رتي شابا رويني جرا خنا نسيمات دا بليتين دنيا مكان حتى تلوت اللي يريفا جبر بادس خنا سو يريفا جبر بادس مرجي قوتون خيشيتي مرجي قوتون خيشيتي يوم مكان إسيسون أمنتي حرامته قفة جرتي ملء مكان نما توكو يوم براهن تلك إسين وان غرتي جبرتي ربي جديد يو خلك إسوته وان توتا أفاني غرتي ربي قفة جأمو فإلمنا ما جأمو يوته سن قفة جرا ملء خان نجراتا خنافو نصري أنولي زارا رومو هاوي سني ناصر حمزة نجي نجراتا داوتوتني خين خنا كانت أوبستاني خيساتو بيجتي ساعات أنا رفوق أبدان خيرين تنون دبرين جتني رجوة الربي تنوتي ربي لا رجابانا فبليتي تنياب جتني أكنتي كاترابولتن ربي إنجرتي أنا في سنها جو يا دام راد خس ربي سنها جوتو وبليتي تنياب برد أبدا هميلي سينوتيسا وان أرومون كابدون برد أبدا وان أمنتين كابدون برد أبدا نجي ناجردا والسلام عليكم غلطوما وعليكم السلام ورحمة الله وروني ندا وتا ترتني سانغاماتي غلطوما سغنتان شهادة سبب هويت الأستاذ كينيا ولين كابندي تركانا فكاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته